Nagaan ayyaanni jaalalli waaqayyo isinii dhafaa baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jecha egaa akkuma beekamu hiriyoonni Abrahaamii fi obboleessi Abrahaam jechuudha wantumti kamiyyuu yoo ta'e akka innaanee akka qophooftu jedhanii itti himanii jiru jechuudha. Innis immoo maalidha yoo jettanii dhimma DNA irratti jechuudha. Roobeelii maal haasawaa akka jiruu fi akkasuma namoonni bilbilanii fi haasofsiisanii edda jedhanii booddee akkatti miidiyaa irratti gallakkisanii argitanii jirtu jechuudha. Miidiyaa irratti maalii fi gallakkistan namoonni jedhan tokko jiru jechuudha. Warra akkas hojjetanidhaan garuu baay'ee bareeda godhanii jiran jechuudha. Akkasumas immoo akka kaameeraa kutaa ruutaan ciftu keessatti kaameeraa kaa'ee qullaa ruutaadhaan waraabee keewwatee harkaa qabus dubbatee jira jechuudha. Abrahaam immoo awwaaradama yookiin immoo qaana'uu haadha manaasaa waan hin jaalannee fi jabeessitii of eegi jedhee isattis itti himeera. Sana ta'uu baannaan gara seeraallee nan deema jettee dubbattee taanaan wanta kana sammuu kee keessa jira taanaan siin qaanessaa jedheenii jira. Akkasumallee ruutaan immoo dhimma koo raawwachuu qabda waan inni siin jedhe. Akkasumas immoo mucaan kan Abrahaam ta'uu isaa dhugaa ba'uu qabdi. Nutis immoo DNA hin geeddarraa yookiin immoo hin qayyarra jedhanii jiru jechuudha. Isaan egaa akka isaan kaayeffatanii jiranitti jechuudha. Maalidha yoo jettanitu ta'e dursanii dhaqanii poostaa ashagamee dhufu sanaa wixxeetiin suni akka dhaqanii banan barbaadanii jiran jechuudha. Isaan kun immoo dursinee akkasumas immoo qixa achitti argamuu qabna. Namni biraallee nu gidduu jiraatee banuu qabna jedhanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi akkasuma Roobeelii fi Abbuush sun wajjinumaan dhaqu jechuudha. Bakkee DNA sana dursanii dhaqanii bananii ilaalanii ergasi Abrahaam dhaqeera taanaan jechuudha. Wanta biraa hojii biraa yaada biraatu jira jechuudha. Isa kanadha. Akkasumallee faranjii mucaan jedhamu kun obboleessuma isaanii natti fakkaate jechuudha. Yoon baay'eellee beekuu baadheera ta'e wanta isiniif hin galle wanta isin irratti hojjetamaa jiru wanta dudduuba keessan jirutu jira. Akkasumas immoo mucaa Natseen immoo ishiin amma dhuftee jirtu kun ishiis immoo nan beeka naannoo tokkodha biyya tokkodha maalummaa ishiin beekna miti jennaan eeyyuu jedheen jechuudha. Abrahaam kanaafiyyuu isa kanadha si'iidhaa fi akkaatii waan tokkotti karaa kamiiniyyuu akka naane akkasumas immoo qophaa kee akka bakkee sanatti hin argamne nu fudhattee namoota biraa fudhattee akka dhattu akkasumas immoo ruutaanis wanti ishiin beekuu qabdu waan ishiin beekuu qabdu waan inni itti mutu jira. Akkasuma immoo yeroo naan miseejii barreessuuf illee miseejii sanallee naaf deebisuu hin dandeenye. Kanaaf qaamaan ishee arguu qaba ishii wajjin haasa'uu qaba jedhee garuu Abrahaam immoo natti himi ani baay'ee cannaqamaan jira. Sababiin isaayyuu ani kan hin barbaadu karaa ruutaa faana jiraadhu. Dingata waa uumamee akka aniif ishiin gargar hin baanedha malee waan biraa shakkiin qabu. Eenyummaa koo obbeeka maalummaa oo obbeeka jedhee jira jechuudha. Isaan garuu xoofoo isaan qopheessaa jiranii yaadni isaan yaadanii jiranii sammuu namaa garaarreedha jechuudha. Hanga kanaatti baay'ee nama dhiba jechuudha. Isa kanas mucichumti sun dubbatee jira jechuudha. Roobeel suni jechuudha. Ani kan hin barbaade gara ruutaa dhufee faayidaadha ጥቅም ነው የምፈልግ ከሩታ ጥቅም ነው የምፈልገው አለ ጥቅም ደግሞ ማንም ሰው ሊሰራ አይችልም jedhee jira jechuudha. Gaafa akkanaa gaafa guyyaa faayidaa seexanniyyuu ergamaa ta'ee sitti dhiyaata. Kanaafiyyuu ani ishii faayidaa kan itti siqee jira. Ishiin immoo hin beekti wanta na bira jiru gara kamitti socho'uu hin dandeessu harka koo keessa jirti jedhee jira jechuudha. Isa kanadha ittiidhaanii gowwoomsee birriitti nyaachaa jira jechuudha intala kana jechuudha. Akkasumas immoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Yeroo darbe argitan ittoo ta'e daanihiini na harka faayilli ruutaa jira nallee yaase sanan qaaneessa jedhee osoo akkasitti dhaanii itti yaadaa jiru sodaacha namoonni baay'een osoo jiranuu qaana'uun osoo jedhanuu feemamoo feena kan jedhamtu mucaan suni bilbila daanii fuudhuudhaan gara inni gara daaniin gara ishiitti dabarsuudhaan ishiin immoo
bilbila sana keessaa dileetii gochuudhaan akkasittidhaanii Ruutaa Waaqayyo salphina oolchee jechuudha. Amma immoo inni kun immoo isa kanadhaan jechuudha kan inni dhaadachaa jiru jechuudha. Wanta tokko Ruutaadhaaf wanti hin galle wayii jira jechuudha. Namoonni ishiin biratti baqattu hin sobdi malee jechuudha. Obboloota kootiyyetti, haadhoowwan kootiyyetti argitaniitti yoo ta'e Meerii jechuudha. Uma firummaa walirraan qaban, beekinatiidhuma walirraa qabu. Garuu immoo nama kanaanii Abrahaamidhaan waan isaan gochaa turan argitaniittu kabalaa nahaa salphisaa ati dhiiraa hamma nama ofiin jettaa hamma jechaanii jechuudha kan isaan dabarsan. Sana hundumayyuu erga dabarse immoo dhiifama waan hundumayyuu rukutee bira darbe jechuudha. Dhiisee bira darbe jechuudha. Isaan kun immoo argataniittu mataan kee dhagaa, sammuun kee dhagaa kan iyyaan raataa jedhanii amma arrabsanitti jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam baay'ee dadhabee jira. Dhugaa humnaa ol dadhabee jira. Bifti isaallee geeddaramee jira. Bakka waan baay'ee akka hojjetamaa jiru argee jira jechuudha. Isa kana immoo wanta jirus immoo kinoo haala kanaan itti himamaa jira jechuudha. Mucaan kun akka mucaa hin qabne ni beekama. Mucaa qabdi jedhanii fidanii akka inni gara seeraatti illee dhandheefillee qullaa haadha manaa waraabee ittiin doorsisaa jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gaayii guyyaa har'aa saatii boodadha jedhamee jira gaa. DNA kan ilaalamu kanaaf iyyuu itti qophaa'uu qabnadhanii jiru. Kan keetillee yoo sin jedhan mucaan keetillee yoo sin jedhan yoo ta'e homaa tokkoyyuu yaaddayin, homaa tokkoyyuu sitti hin dhagahamiini. Garuu immoo gaafa guyyaan DNA kun bahee xumuramee jedhame waanan sitti baay'een qaba. Wanta harka koo keessa jiru hedduutu jireedha jechuudha. Mucaan faranjii jedhamu kun jechuudha. Kanaaf iyyuu ani hunda isaayyuu to'adhee ani ordofaan ture. Ordofees bira gaheera. Maal takka ta'uuf deemu maal takka ture jedhamee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wanti kun hundumti isaayyuu sirreeffamee waa'een dhimma inni kunis baramee jedhame jechuudha. Wakkata kana ka'e hunduma isaatiif iyyuu jechuudha gara tsabalaa deemu qabu. Dhugaan siniin jedha amantiinsa akka amantii isaaniitti gara tsabala isaanii deemanii jechuudha. Rabbi isaaniitiin galateeffachuu qabu yaadahanii jechuudha. Akkuma yeroo hundumaa oduudhaan wantoonni garaagaraa gidduu namaa galu seexanni haala kanaadhaan kan ishiin nama gidduu galti sammuu namaa jeettu jechuudha. Isa kanaaf immoo gara amantii ofitti siqanii sammuu ofii tasgabbeessuun barbaachisaadha waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Egaa sagalee misiraachuu akka dhageenyu dhugaa dubbachuudhaaf abdii guddaan qaba. Ani namoota YouTube kanarraa dubbadhurraa keessa gara nama 3-4 dhugaa kadhachaan jira jechuudha. Inni tokkoffaan Caaltuu Abdii Abrahaam akkasumas immoo waan ko dubartii jedhamtu sanaan beektu dhimma Caaltuu fa'a irratti kan dubbattu sana jechuudha. Ishiinlee rakkoo keessa jiraattee osoo hin taane bakka lafa sana keessa irratti maal si galche waa'ee keenya jedhanii fa'ii itti lola kaasuu ta'een jechuudha. Ijoollee akka taateen beektu akkasumallee bakka baay'ee namatti tolti jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Isaaniif kadhachaan jira siniifis immoo man kadhadha jechuudha. Nama koo gargaari jechuun dhiisu yoo maaliif yoo ta'e isa kana siniin jechuun jaaladha. Gaarummaa waliif yaadna, jabinuma waliif yaadna, milkaa'inuma waliif yaadna. Kuffisa isaa maasitti yaadu Waaqayyo